Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti haleellaa hidhattoota finxaaleeyyiin dhaqqabe jedhameen aangawoonni nageenyaa aanichaa 2 ajjeefamuu obbo Shimallis Taaddasee itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa Abee Dongoroo VOA'f himanii jiru. Hojii nageenyaaf bobba'amee hoogganaa waajjira milishaa fi hoogganaa waajjira nageenyaa miidhamee jira. Maqaan warra miidhame kanaa Amsaaluu Kaaduu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa keenyaati. Rabbirraa Darruushaa itti gaafatamaa waajjira milishaa aanaa keenyaati. Miidhaa kana kan qaqqabsiise finxaaleeyyiidha. Finxaaleeyyii amaaraa aanaa keenya keessa jiraatan naannoo baanchi jiranidha. Yeroo garaagaraatti rakkoon kun baay'ee rakkoo hamaa ture. Sana bu'uura godhachuun hojiin naannoo sanaa hojii guddaa akka inni barbaadu beekamaadha waan ta'eef hojii sana hojjechuuf qaama nageenyaa faana bobba'anii iddoo sanatti miidhaan kun isaan irra ga'eera. Miidhaan kun namoota lamaan kana qofaarra ga'e moo humni dabalataa irrattis wanti dhaqqabe jira? Waan caasaa nageenyaa keessatti raawwate waan hin beekuun qabu. Garuu immoo addatti kan nuti beeknuu fi miidhaan kun miidhaa ta'uunsaa kan adda bahe kan nuti beeknu kan ijoollee hooggansa kana lamaaniiti. Ajjechaan kun torbee roobii darbee aanaa Abee Dongoroo ganda gortee bakka Ubaanchi jedhamutti mudachuu kan eeran obbo Shimallis hagayoonaa sababa rakkoo nageenyaa humnoota finxaaleeyyii kanaan dhaqqabaa jira jedhaniin reeffi aangawoota kana argamee akka hin awwaalamnes dubbatanii jiru. Haalli naannoo sanaa rakkisaadha ammayyuu. Humni kun iddoo garaagaraa irraa wal waamee ol kuusee waan jirudha. Hojii naannoo sanatti hojjetamuutiin boodarraa maaltu ta'uu danda'an jennu fuuldura kan ilaallu yoo ta'e ammaaf hojii naannoo sanaatiif barbaachisaadha jedhamee sadarkaa qaama barbaachisuuttiinis mari'atamee iddoo sanatti hojiin hojjetamuu qaba karaa jedhuutiin wanti adeemamu yoo jiraates ammaaf reeffa isaanii argannee owwaaluuf hin dandeenye kanatu jira. Jiraata aanaa Abee Dongoroo ta'uu kan dubbatan namni kaanis finxaaleeyyiin kun torbeedhuma kana keessa saamicha horiitii fi ajjechaa biraallee raawwachuu dubbatu. Ganda Tulluu Mootii jedhamu keessa ammas dhufaniiti horii, saawwan, loowwan, hoolota, rootaa fi gaangolii walitti qabanii oofuudhaan garchi gara jedhamu ammas irraa gadee deemsisanii otoo deemanii uummanni gamaa gamanaa iyyee birmatee itti duulee buusisuuf yeroo yaalu namoota 3 rukutan isaan keessaa ani mana ni beeku tokko taarikuu akkuma afaan jedhamu beekaa isaan inni tokko maqaa isaa sirriitti adda baasuu hin danda'u nama 3dha kan ta'e garuu kana booda walakkaa horii hin buusisanii isaan kaaniin fudhatan. Jarri kun achirraan qaxxaamuruudhaan gara aanaa Jaarlagaa Jaarti yookaan Amuruutti illoo jechuudha. Achi kanaaf kana gidduu deddeemuudhaan uummata dhibaarraan gahu rakkoorraan gahu. Jiraataan kun dabaluun keessumaa aanutti godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa rakkoon nageenyaa sababa humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraarraa dhufaniin mudataa jira jedhan keessatti tajaajiloonni hawaasaa adda cituu uummannis rakkoo keessa bu'ullee dubbatu. Aanutti hangargamaa keessaa tokko keessatti ogeessa fayyaa ta'uu kan dubbatan jiraataan godina Horroo Guduruu tajaajilli fayyaa bakka hedduutti sababa rakkoo nageenyaa kanaan danqamuu dubbatu. Dhaabbileen fayyaa hedduun isaanii tajaajilaan muraasa kan tajaajila kennaa jirani. Aanaa keenya keessaa buufanni fayyaa 2 tajaajila kennaa hin jiru. Sababa rakkoo nageenyaa kallattii adda addaatiin uumame jechuudha. Kanaaf sagantaawwan buufata fayyaa jalatti gandoonni hoogganaman kellaawwan fayyaa hoogganaman immoo gaafa buufata tajaajila laannu isaanis tajaajila laatanii hojjetaan lubbuu isaa baafachuutti deeme jechuudha. Yeroo kana immoo hawaasni tajaajila fayyaa ga'aa argachuu qaba sana. Argachuu hin danda'u jechuudha. Obbo Shimallis Taaddasee aangawii waajjira siyaasaa aanaa Abee Dongoroo rakkoo nageenyaa kana furuuf waan yaalamaa jira jedhan ilaalchisuun yoo deebii kennan. Sadarkaa mareetti hojii bal'aatu hojjetamuuf yaalamee ture bu'uuruma rakkoo uumame kanaa fi rakkoo ga'e kanaatiin qaamni nageenyaa immoo ammayyuu hanga qondaala isaanii olaanootiin dhufanii hawaasas mariisanii rakkoo ulfaatina rakkoo kanaaf adda baasanii jira. Hojiin jiru garuu fuuldura kan hojii bal'ina qabuutiin eeggatudha jennee amanna. Gama hidhattoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraarraa dhufuun godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti balaa geessan himataman irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu armaan dura yoo dhimma wal fakkaatu irratti yaada isaanii kennan yeroo haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate isaan irra dhaqqabu ofirraa qolatan maqaan finxaaleeyyii jedhamu akka isaaniif kennamu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Armaan dura yaada isaanii kan VOA'f kennan dubbii himaa dhaabbata Amaaraa Hizbaayii Gimbaarii kan ta'anii fi teessoo isaanii Waashingtan ta'uu kan dubbatan obbo Omar Shifaa dhalattoonni sabaan Amaara ta'an rakkootu irra ga'a malee rakkoo warra geessu miti jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaadha.